Akkam nagaa kabajamtoota keenya maamiltoota keenya. Egaa akka barattanitti nurraa jaanaalii kanatti wanni itti wal agarsiisnu waa'ee teknooloojiiti. Dubarraan tanaas wanni itti ilaallu akkaataa WhatsApp nama saahiba keetii tokko jaalattu namarraa dhoofachuu dandeessu. Ammoo guruubii takka akka itti dhoofachuu dandeessu namarraa. Egaa duuba asaashii irra keenyatti amma barnoota keenyatti osoo hin dabarre duratti chaanaalii keenya subscribe gochuun irraanfatinaa, akkasumatti laayikii fi sheerii illee nurraan dagatinaa isiniin jenna. Duuba gara barumsa keenyatti ceenaa jechuudha. Waan as barantu yeroo jalqabaa WhatsApp as banatta. WhatsApp asiif keessa jiraanne Play Store irraas buufatte jechuudha. Anama naga bu'ee jira. Akkanatti abii as bante jechuudha duuba WhatsApp. Egaa abii WhatsApp egaa as bante duuba akkanatti gad qabdu jechuudha. Akkana gad qabdu sadeen kana chaatii sadeen kana ni dho'isinaa jennu sadeenu amma lameen kana isin agarsiisa. Lameen kana dho'isinaa jennu. Lameen kana akkana gad qabde jechuudha. Akkanatti qabdee akkana gad tuqxee jabeessite jechuudha. Egaa akkanatti raayitiin irratti baatee kunoo raayitii san akkasitti raayitii irra baasta. Duuba kunoo achirra tuqxe jechuudha. Archiif irra tuqxa. Kunoo dhokatee jira jechuudha. Hin jiru. Kunoo laal isin agarsiisa. Hin jiru laal duraan sadii ture hin jiru. Kanaas itti daanee isin agarsiisa. Kunoo bakka sana irra tuqxu. Kunoo lamaan dhokatee jira jechuudha. Duuba bakka inni itti dhokatee jiru sana irraa as baafna. As baasuufis kunoo bakka sana irra tuqxa. Archiif bakka jiru kana irratti tuqxa jechuudha. Kunoo lamaan as keessa jiran yoo baasuu barbaanne as keessa akkasuma gad jabeessina ammas raayitii irra ba'a kan lamaffaas akkasuma goona asirra tuqna. Akkasitti ba'a jechuudha kunoo. Egaa duuba arratan viidiyoo keenyaatti nu dhaabbataa viidiyoo biraatti irratti wal agarratti chaawin isin jaa akkasuma viidiyoo kanaas laayik gochuu akkasumatti subscribe gochuu chaanaalii kanaas irraanfatinaa. Nagaan.